akkam jirtu fayyaadhaa. Jidduu kana baankiin biyyoolessa Itoophiyaa fayyadamtoota baankotaa hundaan waraqaa eenyummaa faayidaa akkaawuntii baankii isaanii wajjin harmonaayiz yookaan akka wal qabsiisan beeksisa baasee ture. Namni waliin qabsiifne kamuu akkaawuntii isaanii sochoosuu akka hin dandeenye ibsee jira. Akkamitti akka wal qabsiiftan osoo baankiin dhaqin bakkuma jirtanitti viidiyoo kana keessatti isinitti argisiisa. Yeroon kennames guyyaa muraasa waan ta'eef baankonnis maamiltoota isaanii akka wal qabsiisan miseejii ergaafi ture. Miseejii kan ammoo of eeggannaadhaan adda baasuun gaariidha. Maaliif jeeqtoonni yookaan iskaamaroonni waan baay'ataniif. Viidiyoo har'aa keessatti Commercial Bank of Itoophiyaa fi Awash Bank wal qabsiifna. Kallattimaan gara viidiyoo. Duraan dursee waa sadii qabaachuu qabna. Tokko waraqaa eenyummaa faayidaa. Lama lakkoofsa moobaayilii waraqaan eenyummaa faayidaa ittiin galmaa'e. Sadii akkaawuntii baankii. Koompitara yoo hin qabaatin moobaayilii keessan qofaan fayyadamtanii Google Chrome gubbaa seentu. Google Chrome irraan seenna. Google Chrome search www.cbefaida.cbe.com.et jenneetiin barreessina. Searching goona. Okay. Isa jalqabarra jiru kana ni fudhanna. Okay, isa kana nuu kenne. Please enter your CB account number jedha. Account numberii keessan kan Commercial Bank of Itoophiyaadhaan asitti galchitu jechuudha. San booda get OTP akkaawuntii keenya yerootti galchinu daqiiqaa takka keessatti lakkoofsa nu ergaa lakkoofsa moobaayilii keenya irratti erga moobaayilii keenya foon nambarii keenya isaa akkaawuntii kanaan bananna jechuudha. Daqiiqaa takka keessatti itti galchuun qabna. Daqiiqaa takka keessatti miseejii yoo nu dhufin irra deebinee resending jennaan. Okay, lakkoofsi naa dhufeera. Tingalchina verify jennaan. Sirrii mitiin jedhani sirreessina. Isa kana nu kenneera. Login with code or login with biometrics jedha. Isa jalqabaa kanaan filanna. Login with code. Enter your FAN Faida Alliance number. Isa gara duraatiin dijiitii 6 qabu. Dijiitii 6 qabu kan asitti galchina jechuudha. Daqiiqaa 3 keessatti isa kana galchuun qabna. Daqiiqaa 3 keessatti miseejii yoo nuun ergamin resending jennaan. Okay, miseejiin keenya ni ilaalla. Miseejiin naa dhufeera. Verify jennaan. Asitti maal arganna? Birth date, address, gender, nationality, full name, phone number, pictures, email. Isa jedhamu arganna. Gara gadiitti gadi buunee allow jennaan. Redirecting, please wait. Yes, isa kanaan fakkaata kunoo verify ta'e hundi isaatu jechuudha. Hundi isaatu verify ta'eera. Account verify, information verified, national ID verified. Hundi isaatu approve ta'e accept gara gadii kanatti maalan accept jedhan xumura jechuudha. Google Chrome gubbaan galla. Google search irratti Google search irra seennee faida.awashbank.com jennee search goona. Okay, isa kanan arganna. Harmonization your account with national ID. Stepin isa kana stepii kana eegne harmonize goona jechuudha. Identity verification, link bank accounts, final validation, harmonization complete. Stepii afran kana hordofnee wal qabsiifnaa jechuudha. Eessarraan jalqabnaa start harmonization process kan jedhu irratti click goona. Isa kanaan nu kenna verify your national ID. National ID keenya verify goona. Logging with code, logging with biometrics kan jedhu nu dhufeera. Logging with code kan jedhu irratti tuqna. Enter your FAN or Faida Alliance numbers. Inni kun lakkoofsa dijiitii 16 qabu kan national ID gara duraatiin jiru isa itti galchina. Send code jennaani. Koodii kana eessatti argina? Lakkoofsa mobile phone keenya kan identity kana wal qabatu irratti nuuf ergama jechuudha. Daqiiqaa 3 osoo hin guutin yeroon dhufe itti galchuu qabna jechuudha. Yeroon kan dhufin taate immoo irra deebinee resending jennaan. Lakkoofsi nu argameera. Verify jennaani. Okay.
isa kana nu kenneera. Birth date, address, gender, nationality kan jedhu kanneen kan allow jennaani. Okay. Kun national ID kan kooti. Bank account keenya ittiin galchina bakka kanatti. Add verify ta'eera. Then link account jennaan. Isa kanarratti tuqna. Mother's name kan jedhu daganneerra. Okay. Link verify ta'eera. Your national ID information has been successful jedheera. Xumurreera. Sistema kanaan maadha? Sistema kanaan CB account fi Awaash baankii linkiin goonaa jechuudha. Xumurreera. Okay, viidiyoon kun yoo isinitti tole chaanaalii keenya subscribe godhaa.